Nageenyi Rabbinaa isin haa ta'u. Kun miidiyaa Harboor. Karaan Finfinnee geessu karra mana kee irraa eegale yoo jennu soba sitti fakkaachuu danda'a. Garuu eenyummaanuu karra mana isaa irraa imala tokko jedhee eegala. Ganama barii baatee galgala mana keetti galta. Tokko jettee kan kaate garuu dallaa mana kee irraayi yookiin immoo hulaa mana keetii irraayi. Haa ta'u garuu yaadni hunduu, deemsi hunduu, sochiin hunduu, jireenyi hunduu kan eegaltu hulaa mana keetii irraayi yookiin immoo yaada sammuu keetii irraayi. Fakkeenya ati mana kana keessa jiraattaa jennu isa manatti aanu saniin deemsi magaalaa Finfinnee geessu hulaa mana keetii irraa eegale yeroo an jedhuun qeeqa kaasuu dandeessa. Sababni isaa haala ilaalcha yaada sammuu keetiiti malee kan qeeqa si kaasiise dhugaan jirtu eenyummaanuu hulaa karra isaa irraa jechuudha. Bakka tokko deemuudhaaf kan eegalu. Haa ta'uuti yeroo ati gaarii yaaddu namni biraa hamaa yaada yookiin immoo yartuu yaada jettee yaaduu dandeessa. Ilaalchi namaa hunduu akka abbaan ilaaletti. Haa ta'uuti kan ati gaarii yaada jettee yaaddu sun nama biraa biratti immoo hamaa ta'ee mul'achuu danda'a. Kan ati immoo hamaa yaada jettu sun immoo nama biraa biratti gaarii ta'ee mul'achuu danda'a. Kanaaf ilaalchi keetii sirriidha. Ilaalchi nama akka biraa yaada jettee sunis sirriidha. Kan siif sirrii isaaf sirrii ta'uu dhabuu danda'a. Kan isaaf sirrii immoo siif sirrii ta'uu dhabuu danda'a. Oolmaa gaarii qabaadhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaa ta'a. Kan facaafattanis ni haa margu. Ijji keessan waan gaarii haa argu. Horaa bulaa dagaagaa. Galatoomaa. Fayyaan faaya. Jiruun teessan tan milkii. Barri keessan kan qananii haa ta'u. Harboor miidiyaa gama TikTokitiinis, gama Facebookitiinis, gama YouTubeatiinis cinaa waan dhaabbattaniif galatoomaa isiniin jedha. Horaa bulaa.